بسم الله الرحمن الرحيم ميشالي بوزي مرارو تكو إساتين هم دندئين قرشي في أكسما موتو ميشا ست أرجتان كان سين أغرسيسو على عدو وامري دكنا كيسة تبا اللي إفوباتو سيني هرابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. أشياء ماركفوني من تفكو تانسو لينكودين بجرات جرة جرتو سنين جرا أسمانا مو مشالي ببريدة كواليتي تهيفي هدونا ما تطول هندايسا هكلالتني سكرين شوت كوتني إرجعتني سبدين كابيو بريسي تاني اللي مشا هدو كابدي فجرة إسقو فهمتي مشالي عادالي كإسيتي تدبله كابرالي هدوتو أسيتي أرجع سنين جرا أردفتو تفك بجمتو تكيا كان بيلو دام بفبيلو تين درامي إسقو فصون تهين مشان هدو هندو فيو لايك شير gochuun hamma dhumaatitti nooliin ta'a. Tokko farti firiijii litira 250 qabdi. Firiijii kanarratti waan baay'ee jechuu barbaada. Itti aansu namoota iyyuu firiijii itti aansitee kan isin qabdu furuna yookiin namoota iyyuu kan asitti argaa jirtan kuni isin agarsiisa jechuu keessa isaa bane furunni kunis sadarkaa qabaa akkamiitu jira kan jedhamu fi firiijii namootiin hedduun jechuudha litira 250 qarshii xiqqoof jettanii bitattanii mee yoo dandeettan haga 350titti olisiifachuu yaalii godha. Akkuma argaa jirtan kana furuna kana addaan diddiiguu hin barbaadu. Maaliif jennaani yeroo hedduu meeshaa hunda isaa diddiigne kan isin agarsiifnuu fi isinillee ammuutu iyyuu kan laaltan kan daawwattanii kanaaf meeshaa akkanaa kanneeni diddiiguun hedduu namatti ulfaatullee akkanumatti akka laaltanii fi duuba isaatiin isin agarsiisaa jalaa akka socho'u akka waan takka ta'uu hin barbaadu kunniin maashinnan isaa meeshaa isaati duubumaan akka laaltan isin affeeruu barbaade kanaayyuu banuun feene anachi laalee waan hunda baasanii waan agarsiisanii fi kunooti furunni kun akkana jira jechuudha kaartoonii irraa isinitti agarsiisa akkuma isin beekanii ulaagaalee fi waan hunda isaatu qaba akkasuma mootuyyuu dijaaja mashwii tahee dinnichaa tahee piizaa tahee mu'ajjinaata tahee walumaa galatti kuukisii adda addaallee dalaguu danda'a garuu ammootuyyuu faafrikaan isaa yookiin ammoo furunoonni sadarkaa adda addaa qabanii ka qarshii 14,000 jiranii gubbarraan istoofii ka qabu istoofii hin qabu jechuudha baay'ee orjinaala kan tahe orjinaala yoo barbaadan adda baafattanii bitachuu qabdanii kunooti istoofii hin qabu jechuudha furunuma akka biyya arabaa orjinaala kama arabaasanii kana haga itti deebifnuuf ammaaf laala ka istoofii hin qabne inni kuni orjinaalli isaa haga qarshii 25 27 haga 30 wayileen jira kaisi amootuyyuu qarshii 25 jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya itti aansuni kan isin qabdu algaa libsii algaati algaa libsii algaa kan isin qabdu algaa libsii guddaadha asin durallee viidiyoo isiniif waraabee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan qarshii 10,000ti isiniin jedhee asin dura isinitti himee adda isinii baasee jira buzeelleen hin beeyti ishi itti aansun kan isin qabdu konfartiidha konfartii na ajabuu didee hin binne tokkichiyyuu natti hin tolle isiniin jedha itti aansun kan isin qabdu maggaarajaadha maggaarajaa baay'ee guddaa tahee fi footoo asirratti argitan kana qabdi qarshiin isii inni ittiin bitame qarshii 22,500 isiniin jedha maggaarajaan kuni saayiziin isaa jechuudha hordofootaaf kabajamtoota kiyya baay'ee guddaadha garaanis tahee akkasuma immoo qumatiileen jechuudha inti aansun distii seeraamikaa oriijinaala qabdi dhaqiitii itti argisiisi anis deemee tokkoon ol fuudhee isin agarsiisuu yaalii godha isin ammoo viidiyoo kan laayik gochuudhaan sheer gochuun as kottu laayik gochuun sheer gochuun akka jaalattan abdiin qaba kunooti distii seeraamikaa fireeshanii jechuudha jalarraa hamma gubbaatitti akka laaltanii ittiin bohaartan abdiin qaba maxbashaa kana ammoo hiikuu barbaada hin hidhe suuta hidhee xiqquma isii hidhee as keessatti hidhama irraa babbaya kun marti irraa bahee galee mana ofii isiin hidhatti maxbashaan kurree qaba bakka distii oriijinaala faafrikaa shariikaa kana namni hin beeyne hin jirtanii yoo oriijinaala barbaadan isa kana bitadha feekiin jira kam akkana tahe kanaafi kun ammoo qabata isaati yeroo irraa fuutanii argitanii kun qabata isaati kana ittiin nyaata ka godhan osoo ta'in ka yeroo irraa buusan ittiin qabatanii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaafa sanitti qarshiin ittiin bitame distii seeraamikaatu qarshii 20,000 qofaan bitame itti aansun obboleettiin tiyya ana sodoo asumaan isinitti mee maxbashaa qabdi jechuudha garuu isin maashina shunkurtiiti maxbashaa kana yoo qarshii isaa bira ga'e isinitti hima sirriitti as laalaati hubadha maxbashaa oriijinaala Pakistaanii jechuudha asiis sirriitti alaalanii argitanii kunooti asiin duubaan laaluu qabdan jechuudha ka Afrikaa waliin oomishamee bahe laaluu qabdan malee kanonnaa laaluu qabdan ka waraqaa irraa itti laxxafamuu danda'amu kuno argitanii Pakistaanii
obboleessa distii maajistiikiti jechuudha. Isinii galee baay'ee furdaadha, baay'ee oriijinaala. Sadii jettee kana kun lama kana tokko qabdi. Qarshii isaa bira oge isinitti hima. Daftara tartiiban waan dubbisaafii jiru. Itti aansuun maashina shunkurtiiti. Nuti maashina shunkurtii achuma jira. Innis litiraan garaagarummaa qaba. Litira meeqa? Maashinaan sun maashina juusiiti. Kunuuti maashinni juusii sadarkaa qaba. Itti agarsiisiif seeraan. Maashinni juusii sadarkaa qaba. Isin himee jira. Asiin durallee saachima kana iyyuu tahee tokkoffaa lammaffaa jira. Ka kana caalu jira. Maashina juusii kana sirriitti akka hubattan ka kana caalu osoo bitattanii baay'inatti tola. Haga qarshii 12,000 13,000 jira. Inni kun immoo qarshii 8,000 hin daballee isiniin jira. Itti aansuun saanii zirgi darzana sadii qabdi. Tokko tokkoon kaameraamaanii isin agarsiisu. Kalarii isaa, diizaayinii isaa, bareedina isaa jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Kanaafi saanii zirgee kana firee tokko 280 baay'ifattan. 280 baay'ifadha. Meeqa akka isinii dhufu sadii nutti agarsiise. Saanii zirgee darzana sadii diizaayinii adda addaatiin kalarii adda addaatiin naan jettee akkasumatti sadi binnee fi inshaallahu wa ta'ala isiniin jedha. Itti aansuun kan obboleettiin kenna qabdu. Saanii ittoo abbaa afurii fi abbaa lama achumaan isinitti agarsiisanii saanii ittoo abbaa afurii baay'ee bareedaa ta'e qabdi. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa akkasuma mootuyyuu ka abbaa lamaallee hedduu namatti tolu qabdi. Itti aansuun ka abbaa tokkollee cinama sanitti sukkarii qabdi. Isinii galee hedduu namatti tola jechuudha. Abbaa tokko qabdi. Kunniin meeqa meeqa hojjetan? Kun 1,700 meeshaalee isaa meeshaa takka 2 3 4 5 meeshaa 5 hojii qaba. Kun ammoo tuyyuu haga meeshaa 8 10 wayiititti qarshii 2,800 kun 1,700 kun 500 isiniin jedha. Itti aansuun sarviisii ID dha. Sarviisii ID tartiiban burcuqqoo shaayii irra gama san jira. Burcuqqoo bishaanii kwalitii achumaan laaluudhaan ittiin bohaaraa isiniin jedha. Sarviisii firee sadii 1,700 qabdi isiniin jedha. Itti aansuun kan isin agarsiisu achi dhaqiitti tirii san itti na argisiisi. Tirii seeramiika furdaa tahe yookiin ammoo yabbuu tahee firee sadii qabdi. Inni ammoo birrii baay'ee hin daballe. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa qarshii 2,700 isiniin jedha. Homaa hin daballe akkuma duraati. Fireetti ammoo tuyyuu yoo barbaadanii jettan kun 1,000 wayii 1,300 1,500 1,100 mootu gara 3,000 wayii dhufa. Itti aansuun jookii kubbaayyaa qabu qabdi. Jookii kubbaayyaa qabdu isin agarsiisa. Hin beektan fakkaate as jira. Kaameraamaaniin isin agarsiisu. Jookiin kunillee qarshii isaa guutumaan guututti qarshii 2,500 jechuudha. Kan daftara kanarra jiru fuudhititti agarsiisi. Hin beektanii jookii kennettoo yeroo keessummaa, yeroo ayyaanaa, yeroo iidaa, yeroo barbaadan itti naqachuu dandeettanii fi akkasuma immoo kubbaayyaa bareedaa of biraa of jalaa qaba. Walumaa galatti gaxaashanii 2,500 inni kun 3,000 jira 4,000 jira akka isinitti toleeni. Itti aansuun rakabootii Dubaa'ii maashaallah tabarakallah hedduu bareedaa ta'e qabdi isiniin jedha. Rakabootii kana namni hin jaalanne hin jirtanii nama baay'eetu jaalate nama hedduutullee order godhatee ajajataa jira. Akkuma argaa jirtan kanaani rakabootiin kuni akkuma isinitti himee jedhe dura baay'ee rakasa ture. Amma immoo gatiin isaa haga takka dabalaa jira. Du'aa'ii godhaa isiniin jedha. Ammaaf ka isii ka bitamee jedhee guddaadha. Rakabootiin jiddu galeessa hedduu bareedaadha. Qarshii 29 isiniin jedha. Walumaa galatti tiraanspoortii dabalatee kan bira ga'een jechuudha. Ergamee kan bira ga'een qarshii 29 fixe jechuudha. Agamana meeshaan inni qabamu rakabootichi kun seeraan itti agarsiisi. Akkuma asitti argaa jirtan kana wannaa ofii ka maandajaa girgiraa maandajaa bareedaa qaba. Ka sukkaaraa qaba. Ka jabanaa jedhaniini isalleen qaba. Bareedaadha namatti tola. Walumaa galatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa itti aansuun ammoo tuyyuu sufraa isaallee achumaan laala. Sufraa maandajaa rakabootii gubbarraa gadi isiniifaa qabu. Roga afreedhaan hedduu bareedaadha. Namni hedduun jaalata. Qarshiin isaa 6,800. Amma immoo saayiziin xiqqoo xiqqaatee dhufe soqnee argine ka isii kanaayyuu itti aansuun kan isiin qabdu rakaboo sufraa asitti argitan kana guddaa asitti afame kana jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isa lama qabdi jechuudha. Kuni kan nyaataati. Akkasuma immoo kan rakabootii ID qabdi. Kun asitti hordoftootaaf kabajamtoota kiyya obboleessa isa kana xaqama jechuudha. Yeroo baay'ee inni kunniin xaqamaa mireen beeytani kun. Xaqama kanneen hin beeytani namni hin beeyne hin jiru. Isa kana 3,700 lamaan isaa qabdi isiniin jedha. Itti aansuun immoo hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maandajaa itti aansuun maandajaa
maabratii qabdi. Mandajaa maabratii illee hordoftoota kabajamtoota kiyya asin jiru magaazina biraa eelee fi istoofii waliin jira qarshii 1,100 qabdi. Itti aansuun mandajaa kasalaa kana qabdi. Mandajaa kasalaa kan dhufee isin agarsiisee namooti barbaadan hundi keessanuyyuu hin bitattanii kalariin babbareedatu jira garuu kalariin kasalaaf ta'a jedhee an jaaladhu isa kana jechuudha argitanii. Mandajaa ammayyaa'ee dhufe ka Dubaayii kara kabootii Dubaayii waliin deemu argaa jirtanii miti kaameraa as fidiifne kaameraa as isin fidu mandajaa hedduu bareedaa ta'e kaartoonii hedduu dhufe kalaris isin agarsiisa kunuuti sibiira oriijinaala alaa galee kunu asitti daaraa isaa kasala naqaa argitanii hedduu kan namatti tolu as keessatti ammuutuyyuu kasala kan guuranidha erga qabatee jedhe hordoftoota kabajamtoota kiyya rakabootii Dubaayii hira hedduu bareeda inni illee Dubaayii jedha kunoo dubbisa akkuma argaa jirtan kana as kaa'ee jira kunuuti maashaallah mankashkashaallee qabdi kalarii hedduutu jira jechuudha kalarii afurtu jira garuu kalarii gurraachatu afdala maaliif jennaan kalarii gurraacha waan isin filadhuuf yoo kasalatti qabsiisnee jenne kasalli waan kamiyyuu kalarii waan gubee jijjiiruuf gurraacha isin filadha kanaaf silvariileen hin jira namni barbaadan akkas jennaan silvariileen irratti hin didina hunduun bareeda rakabootii Dubaayii irra inni ammoo haga qarshii 3,700 3,600 illee ni argattanii gara biraatitti 4,000 way jedhaa jira isinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf inshallah wa ta'ala kan itti aanu maali yoo siniin hedduu babbareedu dhufe kunuuti siniin tun baay'ee bareeddi hedduu namatti tolti dhugaatiif illee sinii tanallee darzana tokko qabdi qarshii 5,000 isinin jedha kan itti aansu sinii fannoo qabdi sinii fannoo ammuutuyyuu tan isin ajajatte tanaa miti takkaartooniiti hin dhabe hin argine hin binne feermuuzii seettiidha feermuuzii itti na argisiisi yeroo mara baratame feermuuzii illee akkuma isin beeytanii qarshii 10,000 8,000 jira akka kana gadi 10,000 wayi illee jira haga 15,000 babbareeda bitachuu dandeettanii itti aansuun kan isin qabdu maashina saanketaati maashina saanketaa qarshii isinitti meeqee maashina isin agarsiisa qarshii 4,800 qarshii 4,800 maashina saanketaa kunuuti akkuma argaa jirtan kana namootiin hedduun hin beeytanii biyyi isaa Itaaliidha jedha inshallah ka bismillah walumaan hin ilaalla kunuuti yeroo baay'ee hiikee yani maaliif jennaan hiikuun barbaadu erga Itaalii ta'ee dhufee jedhe firfirsuun barbaadu akkanumatti haa galuu fi barbaada ijoollee kun waraqaa isaa kaarraa kaacha'u kunuuti maashaallah tabarakallah argitanii anduraaniin maashina kana kabiyyaalaa bitadhaa jedhaa nama ijoolleen hedduun alaa galee nu socho'uu didee maalii ta'ee jedhanii ansaan hin beeku garuu ankiyya hagammaatu inuma dalaga kunuuti maashaallah tabarakallah kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya laayik godhaa ka viidiyoo meeshaa tokko qarshii himi warri jettan viidiyoo laayik godhuu hin dagatina maaliif jennaan ifaajii hedduu qaba dadhabbii hedduu qaba herreega isaa baasuu irra dabalte qarshii isaa himan hedduu ulfaata itti aansuun minxaafii qabdi minxaafii 12,500 as jira guddaadha kalarii isin agarsiisa meeshaan isii hedduutu as jira kunuuti argitanii minxaafiin hedduu bareedaadha bakka kalariin isaa kana minxaafii oriijinaala turkii yeroo hundaa hin beeytan kama yeroo mara bitusanii kanaaf kunillee kajala jiru algaalibsii isii maggaarrajaa isii meeshaa maggaarrajaa argitanii dhaqama maggaarrajaa isii fotoo isinii kaa'ee kunuuti haala kanaan dhaqama kana jechuudha maaliif dirqama dhaqama ta'uu yookiin ammoo maachii godhuu namootiin biyya namaa jiran kun keessattuyyuu ishee itti aansuudhaan mankaa darzana tokko maal waan akkasii kana qabdii hin beeytanii albee qabdii albeelleen hedduudha albeen akka feetanii ta 400 jirti ta 500 jirti ta 300 jirti yoo barbaadan ta 200 ho'iillee hin jirti albee qabdii itti aansuun hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ishii maktafaa mukaa qabdii innis hin jiru itti aansuun maktafaa laastikii qabdi makrajii litira lama qabdi makarajii lama qabdi makarajii lamaan kuni hunooti kun litira lama kun ammotuyyuu litira tokko walirratti 3,500 isiniin jedha inni lama jechuu itti aansuuni istoofii dhaabbataa qabdi istoofii dhaabbataa qarshii 8,000 itti aansuun kan isiin qabdu jechuu hordoftoota kabajamtoota kiyya gallaa bishaaniiti achi jira hunu gallaan bishaaniillee safaruma kana jira qarshii 3,900 isiniin jedha itti aansuun hordoftoota
kabajamtoota kiyya waan isinitti tole isin dhimne keessa isaanii haraara baay'ee bareedaa ta'e hedduu meeshaa biffee waliin namatti tolu qabdi 1700 itti aansuun isaanii faandishaa firee lama qabdi kan yeroo mara baratame jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya hin beeytanii firee lama qarshiin isaallee harakasaa gurguddaa jechuudha 1500 qofa. itti aansuun masxaaxabaa maxbashaa lama qabdi. Maxbashaan Pakistaanii oriijinaala furdaa ta'e kareef isin argisiisa. Maxbashaa namni hedduun distii maxbashaa adaraa keessan waan bitattaa waan lubbuu qabu bitadhaadha. Ishii maxbashaan kun 4,000 kun ammoo tuyyuu 3,200 walii galatti jechuudha meeqa akka ta'e herreegadha. Abdi meeshaa biffeeti kunniin kottuuti asii waraabifi meeshaa biffee guutuu isaa itti argisiisa. Wanni is jiraa kun guutuun meeshaa biffeeti gisloobaaliin qarshii 9,000 dhibba itti aansuun kan isin qabdu sahanii shorbaa firee 6 qofa qabdi eessa jira sahanii shorbaa isin illee furdaadha baay'ee rakasa qarshii 700 itti aansuun burcuqqoo shaayii gimmaasha qabdi burcuqqoo shaayii illee achumarti isin tabiffeeti asumaan ammoo burcuqqoo shaayii biraallee isin argisiisa ta'isiisan kunuuti tunisin jirti faashin amma dhuftee jette baay'ee bareeddi jechuudha hedduu namatti toltu saayiziin isillee saayizii hedduu namatti toltu saayizii xiqqoodha maashaallah tabarakallah shakalaa qabdi asitti ammoo saayizii guddoo asiin dura burcuqqoo tana namni baay'een barbaadaadha dhooltanii dhabdanii amma dhuftee jirti isii tanallee namni barbaadan kun meeshaan garee isiitii miti garee biraati isin agarsiisaara meeshaa amma dhufeedha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya burcuqqoon isii meeqa yoo jettan qarshii 2,500 jechuudha burcuqqoon isiillee baay'ee bareeduudha burcuqqoo shaayii gimmaasha qofa fudhatte dabalachuu dandeetti hin beekne itti aansuun distii gugurdaa firee lamaa naan jette hubadha distii gugurdaa firee lamaa jennaan distiin suni kan nyaataa ta'uun oolu jedhee akiinuu ka qalmaatii miti jedhee firee lama bituu fi irra salphamatti wannaa jechuu Itaalii firee 5 biteef osoo distii seramiika tana jalatti sila tatanarra jirtu maajistiikii qabaattee humnaan dandeenye malee bareeda maajistiikii gatii seramiika oriijinaalaa tana tartee jirti haa ta'u isiitti dheeressu distii tana qarshii 7,000 itti argisiis dhaqiiti firee 5 Itaaliidha silbarii namootuyyuu 4,000 fi wayi firee 5 silbarii 4,000 fi wayi itti aansuun kan isiin qabdu daabbooti masoobii daabboo masoobii buddeenaa qabdi hordoftootaaf kabajamtoota kiyya masoobiin buddeenaa baay'ee guddoodha masoobiin daabboo ammoo jiddu galeettidha guddoo odoo taatu fageetti masoobiin buddeenaa sirrii maguddoodha daanteeliin ajajjee daanteelii irratti dhugaa rabbii dubbachuuf bitee uguriggate amma daanteelii san fiduuf ifaa jedhu waan na gaafatuu fi asumaan naaf kolchaa jedha masoobiin isiituun 5,500 masoobiin daabboo 500 tuun 4,000 suni kan isiin qabdu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya meeshaa hodhaati aansine achumaan meeshaa aadaa biranaa dhaqe takkaan fadhee meeshaa kanniin rabbi haa tiisu keessa baanee kunuuti masoobiin isii baay'ee guddoodha aslaalaa hedduu guddoodha masoobiin guddoon tun haga qarshii 6,000 nu garuu fagoo deemnee binne baay'ee guddoodha aslaalaa takka 2 3 taakku 3 tan amma magaalatti 7,800 jedhanii rabbi khayri haa godhu itti aansuun meeshaa aadaa arsii bareedaa kana qabdi asirra isinii kaayaa qofa tan isin ilaallatan kana ilaalladha ashawaadha inni kun as keessa gale ka beellichi kun rakkoon isaa maali beeytani callee kukkutuuf hin turu kun as keessa galee jira as laala ijoolleen callee beelloo dalaysiifattan kisaara dhale kunu akka jiruun as keessa ganama harkaa gala yeroo saamsan hundumaafuyyuu garuu diizaayiniin bareeda beelloon osoo hin tahin diizaayinii normaalaan diizaayinii kana dalaysiifadha kunuuti meeshaan arsiisi waaw maashaallah tabaarakallah obsa kunis diizaayinii kana jechuun baay'ee bareeda diizaayinii kana hedduu jaaladhee ajajadha kunuuti argitanii kunuuti waraabiif kabuzeeti akkasuma meeshaa arsii warri na biraa fudhatan hodhaan kana diizaayiniin kana harki kana warri akka kana fakkaata qarshii 17,000 isiniin jedha meeshaa diizaayinii kana hedduu jaaladhee saniif isin agarsiisaa jira akka footoo irra ilaaltanii miti baay'ee bareeda garuu callee beelloon dirsiisina ishi itti aansuun daftara dubbisaa agasii meeshaa buzee kana maashaallah jechuudha koomantii irratti yaada babbareedaa kenna meeshaa aadaatti aansee isiin ka qabdu sallaadha sallas hin binne biizii ta'e ishi maashina shunkurtii qabdi isinii galee dubbisee jira isallee irra deebi'amee barreeffame hordoftootaaf kabajamtoota kiyya qabdu buddeena babbareedaa ta'e ol fuudhee kaameramaan isin agarsiisu qabdu buddeena
fi qabduu daabboo qabdi. Qabduu buddeena ka biffee galuu danda'u warqaammaa bareedaa tahe jalumaa fudhitiitti argisiisi. Kuni ka buddeenaati kun ka daabbooti. 2300 2300 eessatti illee bareedan akkanaa kun oriijinaalaa ta'e 2500 caalu quba qabaadhaa isiniin jedha sanuyyuu gahu haganum 2300 2400 2500 itti aansuni kan isin qabdu saanii ittoo ka shaamaa meeshaa biffee keessaa quality tokkoffaa isa kana jechuudha baay'ee bareedaadha. Meeshaan kun hedduu namatti kan tolu bakka tokko gatii garmalee qaalessanii bakka tokko gatiin isaa hedduu namatti tola. Dhugaa rabbi dubbachuuf hedduu kan nama gammachiisu. Meeshaan isin asitti argitan kun jalaa shaamaa qaba. Akkasuma mootuyyuu nyaata babbareedaa fi biffeefiyyuu baay'ee bareechisaa biffee diizaayinii kennaa fi 13,300 gatiin isaa gaafa sanitti baay'ee gadi bu'ee rakasa. Meeshaa kana kan nama 4 olirra binnee 13,300 binnee saayiziin kanaa gadi illee hin jira. Akkasuma immoo gara biraatti suuqa gurguddatti haga qarshii 18,000 isin himachuu danda'anii hirrifatinaa isiniin jedha. Itti aansuni umurazaan 13,000 jettee akkami 18,000 jettanii akkana jala harrifanne maaliif waan hunda waan argee jedheefi itti aansun maashina bunaa qabdi. Kunuuti maashinni bunaallee kama yeroo mara qarshii isaa barattan harayaa miti hin beektan jedhee yaada. Itti aansuni shuukaa maankaa akkasuma immoo waan adda addaa maankaa xiqqaa guddaa waan akkasii qabdi isiniin jedha. Garuu maankaan xiqqaan isin ajaa'iba yoo maankaan guddaan qarshii 500 ta'e maankaan kun akka birrii 200 caalu beeytanii maankaan sukaaraa xiqqaa quba qabaadha xiqqaan irra rakasan sa'ina. Itti aansuun kan isin qabdu sibiila wannaa qabdi achi dhaqiititti argisiisachi jira. Sibiila kaarotiin faaqanillee qabdi cilfaa lamaallee qabdi. Cilfaan kun 400 kun 500. Cilfaan akka feetaniin 400 jira, 500 jira, 200 jira, 1,000 jira, 3,000 jira akka meeshummaatiin jira. Itti aansuun saanii roozaa qabdi. Saanii roozaa kun asiin kanaan xaqama godheef maachii yoo danda'e kaameraamaaniin kaameraatti isin agarsiisu xaqama akka ta'e kanaafi kunuuti isa san firee 3 qabdi 1,700 firee 3 isa daftanii bitachuu qabdan. Itti aansuun obboleettiin teenya shiita qabdi. Shiita baay'ee babbareedaa ta'e quality gugurdaa lamaa fi akkasuma mootuyyuu kaawwan ammoo 1,700 qabdi. Shiitiin tokko 5,500 tokko 6,700 tokko ammoo 1,700 firee 3 qabdi. Fakkeenyaaf shiitiin 2,000 jedhan 1,700 bitee fi akkasuma mootuyyuu kun ammoo 8 maal jedhan 2,700 bitee fi kun illee 6,000 5,500 bitee jechuu. Kana jechuun kiyya 5,500 shiita qofaa miti gogoraa dabalateeti isinii galee. Gogoraa dabalatee shiitiin 3,000 fi wayi gogoraan 2,000 naa hubadha. Shiitiin 3,000 fi wayi gogoraan 2,000 kun illee akkasuma gogoraan 2,000 garuu ammoo 1,700 darbata isaa yookiin maqalamaa isaa wajjin 1,700. Itti aansuun kan isin qabdu hordoftootaf kabajamtoota kiyya maankashkashaa bunaa qabdi. Maankashkashaa bunaa achirra midijjaa bira argitanii jirtanii 230 250 illee 200 fi waa illee ta'uu danda'a guddaadha xiqqaan kanaa gadi illee jira. Itti aansuun jookii firee 2 qabdi. Jookii kan sirriitti itti argisiisi. Jookii burcuqqoo quality bitattanii jookii kana akkana bitachuutu sinii caala. Sinii galee jookii qoy inni siqu hedduu ulfaata hin harkisi. Kunuuti argitanii maachi isinii godhee jira. Jookiin adiin hin jiru, burcuqqoon adiin hin jiru, qualitiin umura isaanii kunuuti. Eessa jirtarree isin laayikii meeti? Kun ammoo kunuuti. Kaameraa itti isinii gadi qabna. Kunuuti argitanii? Kunuuti. Maashaallah tabaarakallah kun kunuuti. Adiinis kunuuti, diimaanis kunuuti. Biffeen keessanillee akkanatti bareeda kunuuti. Kanaaf as jiraa isiniin jedha. Walii galatti jookiin kun lamaan isaatuyyuu 2,600 jechuudha. Itti aansee burcuqqoo qualityidha. Lamaan isiillee walirratti lamaan isinii himaa jira. Shii 4,400 lamaan isii. Itti aansee sufraa Dubaayitii birrii reef isinitti himee jira. Itti aansee midijjaa kasalaa Dubaayitii 3,700 isiniin jedhee jira. Garas illee hin jira. Eelee buddeenatii 13,000. Meeshaa buzeeti isinii gale. Burcuqqoo waancaa kalarii 2 qabdi. Warqaammaa waancaa diimtuu qabdi. Isiin ammoo 3,300 hin beeytanii. Kanaaf hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kana namni jaalatanii fi kana fakkaatu namni barbaadan laayikii godha. Viidiyoo ammoo sheer godha. Laayikii gootan akka nama bira baay'ee gota. Asumaan akka salaatti argisiisi. Dubaay kan jedhu kana.
Dubaay isinin darbin rakabooti Dubaay waliin meeshaa xaqama abbaan barbaadanii ani maachii godhee fi hin fidaa fi waan haaraya dhufe ammootu akkanuma fideetu mana isinii kaa'ee fudhattan akkasiin jalaan dhumanne isiniin jedha namni meeshaa kana barbaadan meeshaa akka buzee jettan walii galatti qarshii herreega isaa godhattanii salphumatti argattanii ammatti yoo dhuftan qarshii meeshaa buzee kanaan bitachuu dandeettan sa'aatii kana isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja viidiyoo kiyya like share gochuun nagaa toraa bulaa fayyaan faaya.